Ashama harka fuune daawwattoota fi hordoftoota YouTube channel Oromoo fi Oromoota hundi keessanuu. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana uummanni keenya akka diyaasporaa kunniin irribaa ka'aa jira. Haaluma wal fakkaatuun obboleessi keenya qabsaa'aa fi falmataa mirga dhala namaa kan maqaan isaa Facebook irratti abdii ka Oromoo ilma Oromoo jechuun beekamu qabsaa'aa duraanitti ture jidduu rafee ture amma irribaa ka'ee jira jechuudha gara YouTube channelitti dhufe. YouTube channelii kanatti wantoota isin bashannansiisan isin barsiisan wantoota garagaraa qabatee bifa haarawaan dhufaa waan jiruuf YouTube channel isa kana abdii show jedhu kana subscribe like gochuudhaan jaarsa keessanii jaartii teessanii friendii keessanii anaaf aadii keessanii namoota beektan hunda karaa keessatti karaa Facebookatiin daddabarsuudhaan jajjabeessaa gurbaan kun dhugumatti isin jedhan dhugumatti nama baay'ee jabaadha nama baay'ee isin bashannansiisu baay'ee isin kofalchiisu keessattuu ijoolleen shamarranii gurbaa kana jabeeffadhaa dingilnoo so ani amman kan beeksisni gore asli no black man jedhama batami isin jaalatamu cambaayee tokko isin jaalatama baalagee miti kanaafi rakkoo dogoggora asii daa'iman na bira kolfaa jira dhageettan waan inni ilmoo qofaa akka hin seene daa'imni kiyya waan ta'eef mucaan ganaa durba so kanaaf subscribe godhaafi bakka madiimtuu san qubaan tuqi ilaalte arga jira intal taama viidiyoo kana geessu qubaan bakka diimtuu san tuqi batam si wadi shala mucaan kun si jaalata waan ta'eef atillee gurbaan dhiiraa kan mana laalaa jirtu sun bakka diimtuu san qubaan tuqi xumala viidiyoo kana dhageeffattee bira bahin mucaan baay'ee si jaalata waan ta'eef yeroo gaarii naaf qabaadhaa subscribe godhaa koomentii isaa jalatti godha garraa asliidha.